Maaliif amma sitti fayyada akkuma bara nuufi nama hunda godhu kana sitti fayyadame ati qorqoorroo dhagee si darbuu san Isaayyaas akkasumatti hin darba jeet meeshaan gurguddaan haga tokko fakkeenya fakkeessuudhaaf kennan san hayyama abiyyiin achuma keessatti hafe. Takka sheekaa miti takka keessii miti nama siyaasaati. Jawar waraanni amma garasitti gara kaabaatti deemaa jiru kuni warra Tigraay wajjin waraansa keessa seenuudhaafidha moo warra Eertiraa wajjinidha? Moo humna waloodhaan dhufaa jirutu humna waloodhaan deemaa jiru rukutuudhaaf yookiin immoo wanti jiru maal fakkaata gamasiin yaaddoon kee yookiin immoo xiinxalli kee maalidha gamannan? Amma bar it's a war of everybody against everybody. Abiy fi ribeeloltoonni Affaar ribeeloltoonni Tigraay inni gargaaru gara tokko ta'anii Imireetiin gargaarsifamanii humnoonni faannoo kan Tigraay kan Eertiraa warra kaan isaan gargaaruun gargaarsiisanii boldura dhaabbatan. Rabbii jedhaati hoggaa waa dubbannu wal dhageenye waan tokko tokko. I've been screaming about this. Akkani dhaabeen kanan dubbachaa ture waa'ee kanaati. Amma akkam isaa yaadan kana Tigraay laaffatteerti dhagee maalii akkasii miti. Amma lola ni dhaabna jennuyyuu dhaabuu hin dandeenye keessa seenuuf deemnaa jechuudha. Of course it's possible akkam inni dhaadatu kanatti torban lamatti fixuu danda'a ta'a. Garuu isa ka lola Oromiyaatii fi lola kaan torban lamatti hin fixee waggaa tasadeetti fixe dhiisi. Puutiinuu ka waggaa lamatti torban lamatti hin fixee waggaa shaniif Yuukireen keessatti danqaramee taa'e. Amma an akkan laalutti inumaa yaaduufuu na sodaachisa. Lolli as deemaa jiru kun. Maaliif? Raayyaan ittisa biyyaa keenya laaffateera laamsheera. Yaadatta bara dabre wani nan dubbachaa ture. Raayyaan ittisa biyyaa keenya dhifamee jira. Exhausted ta'eera. Overstretched ta'eera. Jechaan ture. Amma deengatti sochiin Tigraay kun dhufnaan fi Imireet deemaa jennaan waraanan qophaa'iin baasaan rarraasaa akka qoraanitti fe'anii deemanii jiran. Not even a planned orderly deployment. A disorder deployment. Waan nama qaaneessu kan godhaa turan torban dabre kana. Sarganyaa maxxaa barbaree qanxisuu Amaara jedhu san godhan jechuudha. Kun kasi agarsiisu humni kun dhifamee jira. Maal godhan? Humna kan Oromiyaa keessaa waggaa baasan ummata dirqisiisanii qonnaan bulaa 50-60 dirqisiisanii milishaa godhaniit waboo dura dhaabuudhaaf deemaa jiran jechuudha. So waraanni ammas deemaa jiru yoo rabbi nu baase malee yoo rabbiin Imireet nurraa dhoorke Imireet nu biraa baase humnoota kaanis nurraa achi hambise yoo rabbiin Abiyyi nurraa maksiise ummanni kun ofirraa maksiise harki biyyoota hedduu nurra dhufe kun akka hafu kan goonu taate malee balaa hamaatu deemaa jira jechuudha. Kana ummanni kana seriously fudhachuu danda'uudha qaba. Balaan akka ammaa kun biyya keenya irratti dhufee hin beeku. Gamtaa Afrikaa akka chessboardiitti ilaalta. Gaanfa Afrikaa jechuu kooti. Proxy war, power competition kana wal qabatee gaanfa Afrikaa keessatti maaltu dhalachaa jira jetteetidha kanatti yaada. Traditional proxy war jedhanii ilaaluun ulfaataadha. Dur biyyoonni fagoo ta'anit meeshaa xiqqaa mallaqa xiqqaa kennanii biyyoota isaa ta'utu biyyootaa fi ribeeloltoota wal lolchiisu. Amma is not a proxy. Amma hirmaannaan isaanii proxy hoggaa jennu bar dho'isaadhaan lafa jalaan kan wal gargaartu. Amma ifatti Emirates xayyaaronni Emirates ifatti biyya isaaniitti ka'anii Bishooftuu qubatanii achirraa ka'anii Asoosaa qubatanii Sudaan kan geessaa jiran. Warri Suudiis ta'e warri kunis amma fakkeenyaaf Turkiin har'a kaleessa humna guddaadha Somaaliyaa galchaa jirti. We're in circle dabar namni ilaalaa hin jiru. Proximity directly involve amma reefu waan kaasaa turtee jira bar. Humnoonni Egypt kallattiidhaan humna RSF xayyaara rukutaa jiru bakka tokko tokkotti. It's not going to be just a proxy. Proxy bira dabree kallattiidhaan bakka dachii keenya qilleensa keenya irratti
nama keenya jidduutti tarkaanfii at least gara humna qilleensaatii fi gara waan biraatiin hedduu kan seenan natti fakkaata kan amma argaa jirutti. Oromoon maaltu itti dhufa? Kanaan wal qabatee wanti biyya wajjin dhufu akka addaatti jira. Oromoon immoo keessoo isaatti waan keessa jiru keessa Oromoon akka guutummaan Oromiyaa waraana keessa jirti. Kanaan wal qabatee diigamuun yookiin immoo haala ammaa biyyatti deemaa jiru kanaan diigamuun biyyaa ni mudata yoo ta'e Oromiyaatti maaltu dhalachuu danda'a? Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba? Falli jira jettee ati keessu maalidha? Carraa Oromoo golden opportunity 2018 dhiya qeerootiin dhufe abaaramaan Abii jedhamu fuudhee dura carrachitti naqe. Oromootti garagalee hubadhu. Har'a kaaba jedha. Kaaba dura Abii kan humna mootummaa fayyadamee dhaye Oromoodha. Dura kadhee Oromoodha. Oromoo dhayee Oromoo jabaa ta'e Oromootu arba ta'eef malee sila dhabamsiisee ture. Waggaa kumaaf duuba isin deebisa yoo ta'utti tarkaanfii hamaan irratti fudhate. Lammaffaa biyyattii jeequmsa keessa galchuudhaan credibility political credibility keenya dhoqqeetti dibe faltiitti dibe. Sadaffaa Itoophiyaa guututti fuudhee maxxantuu immireet gochuudhaan of dandeenyee walaba taanetu dantaa keenya jiddu galeessa godhanne an bar ollaadha waliin loliin yaada yoon qabu ani takka sheekaa miti takka keessii miti nama siyaasaati dantaan tokko hariiroon tokko lolaanis geggeeffamuu qaba. But the decision of war and peace murtiin lolaa fi nagayaa dantaa kee jiddu galeessa godhattee walabummaadhaan xiinxalamuu fi madaallii walabummaatiin namni tokko fagoorraa deemi dhiisi dhukaasi abaluun araarame abaluun loli abaluun hidhachiisi abaluun hiikkachiisi ka jedhu osoo hin taane dantaa jiddu galeessa kee godhatte humna kee madaalte haala qabatamaa keessoo keetiitii fi addunyaa ilaaltet murtii kennita. He deprived us of the autonomy to make autonomous decision. Kanaaf carraa Oromoo akka malee miidhee jira. Qaawwa xiqqaa jirtu yoo taate Oromoon kana jookii dhiisuu qaba. Maduras jeera mootummaa keenya maal wanni akkasii hin jiru. Amma Oromoon hunduu Abii duuba odoo hiriiree lola kana keessa lolaan keessaa ba'uu hin danda'u. This should be very clear. Sababni isaa amma dura tokko jeen ture. Tokko Abii fedhiis dandeettis bilchina keessattuu fedhii Oromoo tokko godhee deemuu hin qabu. By the way, Mararaa Guddinaa waan jiru ta'uu qaba bara. Oppidiyoon keessattuu Abii warra har'a kaaba jedhuun kana odoo isaan tola jedhanii fi jilbiiffatee qexeemaa kennee fi araaramaan. He will not do that Oromoo wajjin. Tokko kana. Lammaffaa haala amma jiruun humna mootummaa waan burkuteesseef diina keessoof alaa waan nuti heddummeesseef isa cinaa hiriiruun isa wajjin cabuudha. Faltii isaa dibachuudha. Balaa isarra dhufu balaa sabaa gochuudha. Kanaaf falli jiru tokko haga dhumaatti illee balaa kana nuti hin deeminii yaanii dhorkuuf yaalu. Lammaffaa akka amma godhaa jirrutti wanni inni deemuun dantaa Oromoof dantaa Itoophiyaadhaa jiddu galeessa godhatee osoo hin taane fedhii fi jiddu galeessa godhatee immireetitti kooluu waan galeef maxxantuu waan ta'eef walabummaa keenya dabarsee waan kenneef kan itti gaafatamuu qabu kan abaaramuu qabu uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa bal'aa biyya Itoophiyaa osoo hin taane Oromiyaa osoo hin taane isa akka ta'etti ofirraa fageessaa deemuu danda'uu qabna. Sadaffaa yoo danda'ame osoo balaan sun hin bu'in namicha kana ofirraa gaggeessuu qabna. Kan ammoo keessattuu ayinoo namni yaasaa jiru waan beela'u itti fakkaatu. Jaraaronni fi ijoolleen naannoo isaa jiran kun itti gaafatamummaa seenaa guddaadha qaban. He will take them down and he will take all of us down. The moment of truth has arrived now. Akkam dura hasan sanii miti. Ofirraa gaggeessu yoo ammoo kun ta'uu didee lolatti ka seenamu taate
maal godhuu qabna? Lolli kun itti baha adda addaa qabaachuu danda'a. Yookiin akka dhaadatetti yeroo gabaabaafis taatu akkuma gaaf dura Maqalee godhetti cabsee deemuu danda'a ta'a. Yookiin immoo milkaa'uu dhabee hoggasuma cabuu danda'a yookiin immoo lolli dheerachuu danda'a. Sadeen kana keessatti nuti maal godhuu qabna kan jedhu waan miidiyaatti haasa'u nuti waan hoggansa keessatti haasa'aa jirrudha. Waan itti qophaa'aa jirrudha. Garuu carraa option nuti qabnu filannoo nuti qabnu hedduu nu jalaa dhiphisee jira. Ihiisan babal'ifachaa irratti hojjechaa deemuudha barbaachisa. Tibba darbe kana kallattii garaagaraatiin waa'ee biyyoota ollaa keessattuu Sudaan keessatti harka kee galfachuu Itoophiyaatiin wal qabatee barreeffama garaagaraa barreessaa turte. Kanaan wal qabatee gorsaan muummicha ministeeraa waa'ee dhimma gaanfa Afrikaa irratti kan ministeera ta'anii muudamanii obbo Getaachoo Raddaa barreeffama tokko si dhiyeessanii turan. Barreeffama sana keessatti kallattii garaagaraatiin waan baay'ee sii kaasan. Barreeffama sana keessaa gaafii tokkoon cuunfee baasuu barbaade. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi waa'ee paartiidhaa gargar baasee ilaalaayii namoonni baay'eetu kana kaasa. Isaanis kallattii kana sirriitti jala sararaniitidha kan kaasaa turan. Dantaa biyyoolessaatiidhaafidha Itoophiyaan dantaa biyyoolessaa ishee kabachiifachuudhaaf kallattii garaagaraatiin deemaa jirti. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi jibba muummicha ministeeraatirraa qabu qofa addatti wanta isaan jechaa turanii jibba muummicha ministeeraatirraa qabuuf qofa jecha dantaa biyyoolessaa dabarsee biyyoota garaagaraatiif yookiin immoo haala garaagaraatiif yookiin siyaasaaf oolfachaa jira waan jedhan kaasu. Akkamitti ilaalta dantaa biyyoolessaatii fi paartii? Abbootiin irree yeroo qe'inni itti irra gahu hunda qeeqa ofirraa cal'isuudhaaf wantoota gurguddoo lama fayyadamu yaadota gurguddoo lama fidan. Dantaa biyyoolessaa national interest, nageenya biyyaa national security. Bakkuma hundattuu hoggaa yaadaan caalaman, hoggaa badii isaanii saaxilame, hoggaa ati badii isaanii gadi baaftee uummata beeksifte fudhatama si dhabsiisuudhaaf yoo biyya keessa jiraatte si hidhuudhaaf hidhanii afaan si qabsiisuudhaaf yoo to'annoo isaanii jala ala jiraatte immoo dhageettii si dhabsiisuudhaaf dantaa biyyoolessaatii fi nageenya biyyoolessaa national interest and national security waan jedhu kan fayyadaman. Basically wanni amma isaan yaalan deebii naa kennuudhaaf yaalan kan irratti. Ammaaf national security waan kaasiniif national interest ta'u dantaa biyyoolessaa irratti akaafnu. Dantaan biyyoolessaa maali? Maali? What's really national interest? Dantaan biyyoolessaa waggaa jennu maali? Dantaan biyyoolessaa sadarkaadhaan kaayama. Sadarkaan dantaan biyyoolessaa keessa tokko vital national interest. Dantaa biyyoolessaa ijoo kan jennuun dantaa biyyi sun lubbuun jiraachuu lubbuun itti fufu akka biyyaatti sirna biyyaatti state taatee itti fufuudhaaf walabummaa isii qabaattee itti fufuudhaaf takkaa'uu aggaammina achirratti godhamu dantaa biyyoolessaa ijoo takkaa'uu vital national interest jennaan. Kana jechuun maali? Weerarri daangaa yoo irra akka gaggeeffamu taate. Walabummaan gama dippiloomaasiitii fi gama seekuritiin qaban yoo balaa kan irra ga'u taate. Defense, national defense keessattuu waraanni ishee yoo kan rukutamu taate. Kun yoo kan rukutamu taate vital national interest takkaa'u dantaan biyyoolessaa guddaan hangafni tuqame jenna. Kanaaf hojiin sirna mootummaa tokko hojiin mootummaa hangafni dantaa biyyoolessaa hangafaa kana eegsisuudha. Mirkaneessuudha. Daangaa biyyaa mirkaneessuudha. Daangaa biyyaa eeguu. Nageenya biyya keessaa eeguu. Dachiif samiidhaan walabummaa biyyaa eegsisuu kun dantaa ijoodha jechuudha. Vital national interest jennaan. Secondarii ka ta'e immoo jira. Biyyi tokko walabummaa ishee mirkaneeffattee, daangaa ishee eegsifattee, nageenya ishee eegsifattee, dantaa ishee diriirfachuu eegaluu dandeessi. Dantaa diinagdee, dantaa dippiloomaasii ishee eegsifachuu deemuu dandeessi jechuudha. Now, Abiy wanni amma isaan lolan waa naman kaase. Tokko Abiy Itoophiyaa fuudhee Imireetiif kiraa kenneera. Walabummaa Itoophiyaadhaa Imireetiif kiraa kenneera dabarsee kenneeraan jedhe tokko kanan hin jedhe. Lammaffaa walabummaa Itoophiyaa waan kireessee Itoophiyaa guddoo Imireetii xiqqoo sanitti maxxantuu waan godheef
haala dantaa fi dantaa ijoo dhiisi dantaan sadarkaa lammataa Itoophiyaatu eegsisuu hin dandeenyen waraana Suudaan keessa nu galchee jira hin jedhe. Ana kana jechuutu dantaa biyya isaa miidhe immoo isaan tarkaanfii isaaniitti kan jedhu alaallu. Imireetitti maxxanuun keenya maal nu godhe? Maal wanti irraa fayyadamne yeroo darbee taasiseen ture? Imireet gara biliyoona 28 Itoophiyaa irratti baasee kudhanuma illee haa fudhannu. Biyya tujjaara waan taateef biyya tujjaara takkatti hariiroo waliin uummattuuf investimentii harkisuudhaaf investimentii harkiftee daandii ittiin hojjechuudhaaf misooma ittiin hojjechuudhaaf warshaalee kee ittiin babal'isuudhaaf maallaqni Imireet biliyoonaan lakkaa'amu kun sumuuniin eessa karaan mee daandiin maallaqa Imireetiin hojjetame kami? Warshaan maallaqa isaaniitiin hojjetame maali? Nan hin jiru. Kanaaf dantaa gama dinagdee hin arganne. Amma dantaa Suudaan keessa harka kan seenne dantaa kam eegsifachuudhaaf? No dantaa keenya miidheen jedhe. Akkamitti miidhe dantaa keenya? Dantaa keenya akkamitti miidhe? Tokko Suudaan keessa seenuun keenya warreen Imireet jibban Imireet bakka buunee Suudaan keessa seenuun keenya warreen Imireet jibban diina akka nuti isaan godhe. Olloota keenyas warreen fagoos diina gurguddaa. Diinonni kun guuza nurratti akka bayan godhe. Itoophiyaa irratti guuza akka bayan godhe. Eenyu nurratti guuza bayaa eenyu guuza bayaa jiran? Ijiptiif guuza bayaa jiran. Naannoo sanitti walitti bu'iinsa dantaa kan qabnu walitti bu'iinsa dantaa sadarkaa lammaffaa sanuu kan qabnu Ijipti wajjin. Nuti Imireet wajjin maxxanuun Suudii, Turkii, Suudaan, Soomaaliyaa, Eertiraa, Jibuutii, Turkiif guuza akka bayan gama dippiloomaasiitiinis gama biraatiinis akka nu caalan godhe tokko. Lammaffaa nuti Imireet bakka buunee Suudaan keessa harka keenya galfachuun humnoonni Imireet jibbanis kan nu jibbanis wal ta'anii wal waraansa biyya keenyaa keessatti daran gaaza rabuun biyyi keenya daran akka laaffattuuf sababa kennineef. Sadaffaa hunda caalaa immoo ka xayyaaraan dabarsaa fi ture baay'ee kun iccitii miti. Obboleessi Ahmedii Bishooftuu taa'eet waggaa sadiif baay'ee waan publicly jechaa ture kana for last 3 years barreeffamaanis afaanis qondaalota Itoophiyaatti himaatiin ture. Obboleessi Ahmedii jechuun ajajaa waraana Rapid Force itti gaafatamaa loojistiksii. Obboleessi Ahmediiti jechuudha. Obboleessuma kan loojistiksii sun Bishooftuu ture. Okay. Achirraa qonnee godhaa ture. Amma sambira dabree rakkoo guddaa ka godhe anis akkan dubbadhu kabana godhe dhimma kanarratti kaampii daangaa Benishaangulitti banuun balaan inni fidu nu saaxile tokkoffaa nu saaxile dho'isuu hin dandeenyu. Lammaffaa maal nu godhe? Qabeenya guddaa qabeenya hedduu murteessaa qabeenya tarsiimoo Itoophiyaan qabdu keessa hidha guddicha kana. Ijipti naannoo gaafiin isin deessaa turte xalayaa Tiramp keessa yeroo agartee gaafiin isin kaasaa turte qola keessaa baafnee dhufna dabareedhaan isheetti yaa okay. Gaafiin Ijipti yeroo dheeraa isa kaasaa turte nageenya hidha kanaa Itoophiyaan mirkaneessuu waan hin dandeenyeef waliin bulchuun qabadha. Naannoo sanitti rakkoo nageenya uumuudhaaf yaalii hedduu godhaa turte. Har'a garuu hundi maal goone? Humni RSF humni Ahmedii kun hidhacharraa kiiloomeetira gabaabaa biratti leenji'ee hidhacharraa kiiloomeetira gabaabaa daangaa gabaabaa irratti Suudaaniin akka haleeluu godhan. Kana jechuun tarkaanfii waraanni Suudaanii fi guuzni isii ofirraa ittisuudhaaf godhaniin naannoon Beenishaangul naannoon hidha guddichaa kun qaxanaa waraanaa ta'uuf deemaa jechuudha. Waan Ijipti waggaa meeqa yaaltee dadhabde harkuma keenyaan guunneef jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dantaa biyyoolessaa dhimma kanarratti kan miidhe gaagama hamaadhaaf kan dhiyeesse tarkaanfii Abiyyi fudhate malee nuti dantaa biyyoolessaa kun kana caalaa akka miidhamneef gurra qabannee jennee addunyaatti uummata keenyatti lallabaa jirra malee dantaa biyyoolessaa dabarsinee kanaanne isaanii dantaa dabarsu tokko galamalas tokko walabummaa biyya keenya walabummaan reefu siin jedha dantaa ijoo keessa walabummaan tokko walabummaa keenya kiraadhaan dabarsee Imireetiif kenne. Lammaffaa
ajaja warra Imireetiin Suudaan keessa dhaqanii loluun dantaa Itoophiyaatiif dantaa Imireet qofa. Itoophiyaan Suudaan keessa gaaza baafachaa hin jirtu. Itoophiyaan Suudaan keessa warqii baafachaa hin jirtu. Suudaan keessa kan warqii baafachaa jiru. Suudaan keessa kan gaaza baafachaa jiru Imireet malee nu miti. Dantaa Imireetii jecha dantaa keenya dabarsinee gaagaamaaf of saaxillee jechuudha. Itoophiyaan yoo kana keessa hin seenne yookiin immoo waan kana keessatti dantaa ishee hin taphanne balaan nageenyaa fi tarsiimoo strategic loss wanti jedhuun kun jechuudha. Ishee mudachuu danda'u maalidha? Kana callisteetuma ilaaluu qabdii jedhan namoonni baay'een. Calliftee ilaaluu hin qabdu. Dhimma Sudaanis, dhimma Keeniyaas, dhimma ollaa keenyaa calliftee ilaallu. Maaliif balaan achi keessaa nu bira dhufa gaafii hin qabu. Akkaataan balaas ta'e tola biyyoota ollaa keessaa dantaa keenya eegsisuu, dantaa keenya nageenya keenya eegsisuu isaa taatu dantaa dinagdee keenya olloota wajjin qabnu eegsisuudhaaf teenyeen laaluu tajaajiluu qabnaa miti kan jechaa jiru. Akkaataan itti deemtu garuu ka dantaa kee miidhu osoo hin ta'in ka dantaa kee balaaf saaxilu osoo hin ta'in ka dantaa ta'e sirraa hir'isu ta'uu danda'uudha qaba. Biyyoonni ati jette kun amma Suudaan keessatti yaadira qabu. Guyyaa adii garuu hin qabamne. Guyyaa adii hin qabamne. Ijipti daangaa isii keessatti ol seensiftee kaampii bantee hin saaxilamne. Eertiraanis ofiititti ragaadhaan kan qabamne. Wanni hojjetamu silaa baay'ee jira. Nu amma tokko. Eertiraan hanga humna qilleensa Sudaan achii ka'ee warra hameetii rukutuutti heeyyamtee jirti jedhu kan asirratti kaasu kanallee kana kaasuun barbaada hojjemaan. Keessoon hin beeknaa barra. Keessoon hin beeknaa. Hin qabamne. Tokko kana. Lammaffaa nuti jechuudha. Keessattuu kaampii banuun keessattuu kaampii hidha keenya biratti banuudha. Dubbiin hamaa akka fide beeki. An dubbadheen beekaa haga xayyaaranii Bishooftuurraa wanni hin dabraa ture. Biyyoonni biraatis nuu beekanii dubbatanii beeku. Garuu Sudaan yaaduu miti yookiin humna Sudaan yaaduu miti. Hedduu kan rifachiiseef hedduu kan yaachise maali? Naannoo our main strategic resource jirutti waraana ollaa affeerree finne. Kuni hidhicha balaadhaaf dhiyeessuu qophii qofa osoo hin ta'in gama dippiloomaasiitiinis Ijipti olaantummaa akka argattu carraa kan saaqedha. Ani callifnee haa laallu jechuu osoo hin ta'in waan hojjannu tokko dantaa keenya ni fayyadamu ni miidha. Dhagahi. Sudaanii fi Itoophiyaan bari ribeeloltoota walii gargaaruun haarayaa miti. Gaafa dargis walii godhaa turanii. Gaafa dargis walii godhaa turan. Wanuma tureedha warra biyyoonni ollaa waan akkanaa numa godhu. Garuu waan akkanaa godhan tafanaa xaariin akka isaan hin dhoofnetti. Akka hin saaxilamnetti vital infrastructure and vital resources jennuun akka gaagaamaaf hin saaxilamnetti tarkaanfii kan fudhatamu. Kan biraan namni keenya beekuu qabu keessattuu yeroo saaxilamummaa vulnerability keessoo guddaa qabnu kanatti bifa kanaan deemuun balaadhaaf nu gaagaa akka jedhudha gaafin. Ati garee Rapid Support Force yookiin hameetiidhaan hoogganamu kana Abiyyi ni deeggaraa kaampii Itoophiyaa keessatti banaa Bishooftuudhaatii xiyyaaraan meeshaan Dubaay irraa yookiin immoo Abudaabiidhaa dhufee garasitti deemee akka Sudaan wal waraantu godhaa jiranii kan ammoo addunyaatu argee rakkoo guddaadha. Kuni dantaa biyyoolessaa Itoophiyaadha kan miidhuudha. Akka dippiloomaasittis lafarrattis waan guddaa fidaa waan jedhuun kaastee mormita. Warri mootummaadhaa ammoo maal jedhu warri Alburhaan immoo garee warra mootummaa Itoophiyaadhaan mormu keessattuu warra TPLF baay'ee gargaaru. Milishaan Saamrii jedhamu Saamrii jedhee of waamu achi keessa Sudaan keessatti ol ijaaree leenji'ee Itoophiyaatti yeroo garagaraatti seenuudhaaf yaalii godhee makalaakiyaadhaan yookiin immoo humna raayyaa ittisa biyyaatiin wal waraanaa ture. Gareen Arbii Sabaa jedhamu yookiin immoo Arbii 70 jedhamu achi keessatti ijaarramee as seenuudhaafidha yaalii guddaa godhaa kan ture. Kana birayyuu darbee akka ragaatti maal dhiyeessu gareen Rapid Support Force kun gareen hameetii kuni warri Itoophiyaadhaa dhufan yookiin lammiileen Itoophiyaadhaa humna raayyaa ittisa Alburhaan wajjin ta'aniin waraanaa jiran jedhee ibsa yeroo garagaraatti baasee jira. Kanaafidha jarri kun lamaan iyyuu
warra wal falmu waliin deeggaraa jiru malee rakkoo nageenyaati miti Alburhaanis hin dhiifne yookiin warra Sudaanis akka mootummaa Sudaanitti kan beekamu Alburhaani waan ta'eef amma innis hin dhiifne warra Itoophiyaa waraanan deeggaraa jira waan jedhudha kan isaan kaasan. Maalodha maal yaadni kee asirratti kana? Kunis badii keenya kunis badii Abiyyi bar. Waraanni Tigraay amma Sudaan keessa jiru kuni namni uummanni keenya akka yaadatuuf akkamitti eegale humna lama. Tokko humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa ture kan Sudaan keessatti UN jalatti mootummoota gamtoota jalatti nagaa eegsisuuf ramadamee turetu gaafa lolli Tigraay dho'u makalaakaa keessa lammiilee Tigraay yeroo baasan san jarri kun fincilee deeme. Tokko garee kana lammaffaa dargaggoota naannoo Walqaayit kanarraa gara Sudaan deemantu humna kana jaare. Amma akka mootummaan Itoophiyaa humni kun haa ba'u jee ibsa isaa baaftu akka agartee beektaa. Maaltu ta'ee si fakkaate? Keessattuu Pretooriyaa booda gaafa lolli Tigraayis afaan baafatee waraana kana baas hin jenneen. Dhiibbaa dippiloomaasiis hin goone, dhiibbaa miidiyaas hin goone. Badiidha kun. Lammaffaa maaliif kana hin godhin gaafa keessattuu eega Pretooriyaa booda amma bara hedduu keessa deemuun barbaadu malee badii seenaan dhiifama hin gooneeftu raawwatame biyya sanitti. Waliigalteen Pretooriyaa erga godhame waliigalteen Pretooriyaa maal jedha? Humni Tigraay rakkoon siyaasaa furame humni Tigraay waraanni Tigraay jechuudha. Gariin gara qe'eetti gala gariin gara raayyaa ittisa biyyaatti makamaa. Waraanni Tigraay akka hin hiikanne TPLF miti kan dide soba. Yeroo sanitti TPLF dadhabduu turte moo'amtee turte. Kana jaraanonni naasofsiisan yoo rasaas fixatanii turan. Harki micciiraniiti harki isaanii micciirameeti kan mallatteessan waliigalteessan. Maaliif hiikkachiisuu dide? Because he miscalculated. Maal miscalculate godhe? Waliigaltee Pretooriyaa keessa Isaayyaas waan hambisee fi maaliif amma sitti fayyada akkuma bara nuufi nama hunda godhu kana sitti fayyadame ati qorqoorroodhaa jeesi darbuu san Isaayyaas akkasumatti hin darba jeet. Okay, amma gabaatu sin barbaadu. Warri Tigraay warri Eertiraa kun wal jibbuu amma immoo akkuma kaleessa Eertiraa qabadhee Tigraay rukutettiin amma immoo waraana Tigraay kana qabadhee dhayaa jeet. Waraanni Tigraay ka Sudaan keessa jirus ka Tigraay keessa jirus akka hin hiikkanne godhe. Icciita tokko siimu meeshaan gurguddaan haga tokko fakkeenya fakkeessuudhaaf kennan san hayyama Abiyyiin achuma keessatti hafe. Amma eenyutu quba qabuu barbaadan? Pretooriyaa booda waraanni sun haga loluu jedhamee buraantiituu hin danda'u ture. He never said. Yeroo takkitti isaan gaafate yoomi ji'a muraasa dura yeroo Geetaachoo fi Reedwaan Poort Sudaan dhaqanidha. Gaafasitti gargaarsi inni Haametiidhaaf kennu samii dhaqeera. Burhaan maal jeen ofirraa hin ari'aa atillee Haametii gargaaruu dhiisii jeen. Simple. Annan baasa atillee Haametii gargaaruu dhiisii. Abiy kana gochuu numa danda'a ture. Abbaa guddaan isaa Abu Dhaabii jiru garuu akkam taatee jedheen eessa ejjattee jedheen. Yusi hariiroon nuti walabummaa keenya dabarsineet mixiitii Imireetiif kennine hoggaan jedhu this is it. Burhaan waan malaafaa jedheen nan baasaa jedheen inuma baasallee maal hajaa keessan qabu. Annan baasaa ati meeshaan dirree xayyaaraa keetiin akka hin dhaqne dhaabii jedheen. Nan dhaaba jennaan Imireetiin dhaabdu jetteen. Burhaanii fi MBZ Binzaar jidduudhaa filachuu qaba. Humna guddaa kanarra qabu. Kan isa bitatee isa oofaa jiru Binzaar waan ta'eef Burhaaniin dhiisee Binzaar hordofuu itti fufee jechuudha. Kanaaf ani Sudaan TPLF gargaaruu sirriidha jechuu kiyyaa miti. Sanuu immoo kan godhe it was our miscalculation. Jalqaba walabummaa keenya dabarsinee biyya biraatiif kennine walabummaa jechuun maal beektaa? Aangoo murtii biyyoolessaa dantaa biyyoolessaa qofa irratti hundaa'anii kennuuti. Dantaa fedhii biyya olla biyya biraa osoo hin ta'in dantaa fedhii biyya keetii qofa irratti bu'uura godhattee waa murteessuu dandeenya walabummaan jechuun sani. Abiy walabummaa kana fuudhee Imireetiif waan kenneef Burhaaniin waliigalee kaampii san cufsiisee kan ofiisillee cufuu hin dandeenye jechuudha. Waliigaltee Pretooriyaa keessaa Isaayyaas hafuu qabu, Isaayyaas dagatamuu hin qabu ture, santu rakkoo guddaa fidee waan jedhu kaasta. Namoonni baay'een Isaayyaas nama biyya alaadha, Eertiraadha akka biyyaatti.
waliigaltee Piriitooriyaa keessatti immoo kan waliigaltee irra gahamuu qabanis biyyoota mootummaa federaalaa fi humna warra Tigraayidha. Akkamitti Isaayyaas achi keessaa dhiisuun dogoggora ture kanatu jeequmsa kaase jettee dubbattaa. Suniyyuu dantaa biyyoolessaa yookiin immoo sovereignty daangaa biyyattiidha sarbuun ta'uu waan kana akkasitti fudhachuun kee akkamittidha kan ilaallamu waan jedhu kaasu. Maalidha deebiin keessa irratti? Daangaan biyyattii kan sarbame gaafa biyya Isaayyaasiin rabbi jedhin haa dhaqqabii jee natu affeeree seenee Isaayyaas humnaan cabsee hin seennee seenuu isaatiif galata qabaa jedheera. Tokko kana. Itti dhukaafamee seena jedhanii kaasu isaan. Maal jedhanii? Itti dhukaafamee seene itti dhukaafamnaan seenanii warra TPLF-tu misaa'ila itti dhukaasnaanii of ittisuudhaaf seenaniidha kan isaan jedhan. Booda san jijjiiranii jiranii utuu affeeree jedhanii bakka hedduu diffeendii godhan yeroo warri addunyaallee ni godhu. San booda deebina. Garuu waan tokko si haa kaasu. Maaliif affeeramuu qaba ture? Tiyoorii nagaa buusuun conflict resolution keessatti gaafa humnoonni adda addaa lola keessatti kan guuza walii ba'aniif dantaa mataa ofii kaalkuleet godhu. Fakkeenyaaf Abiy humnoota Amaaraa humnoota Eertiraa ta'anii gara tokko turan. Abiyyis lola san keessatti waan hirmaateef aangoo isaa tursiisuu hirmaate. Humnoonni Amaaraa lafa nurraa fudhatan jaarsan deeffachuudhaaf seenan. Eertiraan immoo aggaammii nageenyaa Tigraay irraa natti dhufa jettu ofirraa fashalsuuf seente. Akkana akkanaa miti. Intarastii qabu. So tiyoorii kana keessatti wanni ilaaluu qabdu lolli tokko bifa amansiisaa sustainable bifa ta'een akka dhaabatu yoo ka barbaadu taate humnoonni lola san keessatti hirmaatan cufti isaaniitu akkuma lolarraa waa buufachuudha itti seenan nagaarrallee waa buufachuu akka danda'an amansiisuu danda'uu qabda. They have to see peace dividend. Lola waggaa seenan fakkeenyaaf warri Tigraay maal jedhan? Warri Eertiraa maal jedhan? Haleellaa Tigraay irraa nutti dhufu saniif Abiy jaalataniiti miti dhufan. Kanaaf dhufan maal ammaree jettee bar itti dhukaafamnaan dhufanii jettee miti. Dhukaafamal seenanii jette. Amma afur taatee ol lolteet afranuu dantaa adda addaa qaba jenne. Dantaaf seene. Gaafa nagaa buuftu dantaan sun eegsifamuu fi baannaan araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti fudhatan. They will take the agreement not as an opportunity but as a threat. Osoo Eertiraan lola san keessatti hirmaachuu baatte affeeruun hin barbaachisu. Lola san keessatti eega hirmaatte yoo qaamota afur wal lolan keessa shanis haa ta'u wal lolan keessa gaafa araaraa hunda isaanii fiddee qorii san keessa hundaafuu waa xiqqoo xiqqoo kutuu baannan warri alatti hafe sun they become spoilers jennaan warra jeequu maaliifi araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti waan laalaniif fudhatu jechuudha. This is the theory. Now qabatamaan haa fudhannu. Eertiraa fi Amaara keessaa hambisuu qofa miti Abiy kan godhe. Isaan keessaa hafuun shakkiif sodaa mufii itti uume. Itti aansee maal godhe? Afaan wasaatti balaa meeqa fudee bara. Faranjii hoggaa argu. Tigiroota hoggaa argu. Jaarsa kan ammaa dhabama goona. Akkuma reefu siin jee inima jarri immoo dhaqanii himan. Haleelaa keellatti gaafa walitti isaan qabee yaadatte. Yaaltaa dasee saar kan hunda isaanii. Amma dubbii biraa dhiisaati. Baay'ee Naayiroobiin ture. Waliigalteen Naayiroobii waan Naayiroobii tu waliigalteen barreeffamin ture. Waliigalteen hin barreeffamin mootummaa Itoophiyaa dhiyeesse waan agarraa wal lolleef hin doongorree kanaafuu kootta wal taanee diina waloo akka ta'e Isaayyaas garagalchinaadha. Kun osoo hin buliin Isaayyaas bira dhaqe. Duruu shakkeera maafan keessaa hafe guuza na yaammatte lolaaf guuza na yaammatte araaraaf keessaa naan bifte muuftoo qaba. Borumta waliigaltee san immoo gaafati warruma kaleessa walii lolaanii turte san immoo ofitti qabdee hin dhoofne jettuun sodaa keessa galee jechuudha. Baay'ee irraa miti. Yeroo sanitti Ameerikaanotaan, Keeniyaanotaan, qondaalota Itoophiyaatti kanin cichee wayiwaachaa ture. Rabbi jedha doongoran uuminaa. Laal doongoran kun yeroo lammataaf uumame. Gaafa Eertiraa fi
Abiy araaraman Tigraay keessaa nan bisinaa jedhe hoggaan dubbadhu yaadatta. Tigraay keessaa nan bisinaa. Don't make this a war pact. Any pact that excludes one or two of the participants is not a peace pact. It's not a peace agreement. It's a war pact. You are just rearranging. Namni keenya garuu deebi'ee 2018 2019 waan hin jechaa ture. Shoorri keenya shoorri mootummaa jiddu galeessaa kan ta'u qabu Tigraay irraan tarkaanfatee Eertiraa wajjin araara buusuu qofa osoo hin taane araara waliigalaa akka ta'u araara kana keessatti mootummaan federaalaa mootummaan Tigraay fi mootummaan Eertiraa jiraachuu qabaniin jechaa ture yeroo sana. Araara Itoophiyaatii fi araara Eertiraa jidduu Tigraay jiraachuu qabdii jechaa ture. Gaafsa maal jechaa ture beektaa? Tigraay naannoo Itoophiyaati. Waan mootummaan federaalaa jedhe fudhachuu malee maaltu siin gahee jechaa turan. Booddeen maal ta'e? Wal waraansa Tigraay ta'e. Amma waan ati jette kana jedhan maal jechaa jiran? Eertiraan biyya alaati. Maal dhimma keenya keessa galchee? Tokko duruu hiikan waliikin nikaan Itoophiyaa fi Eertiraa adda haa ba'u malee kotota addaan hin guurranne wal keessa jijjiirra. San bira dabre immoo Abiy tarkaanfii lamaan tokko akkaataan inni araara Eertiraa fi Itoophiyaatti gochuudhaaf deeme lola Tigraay kan fide ture. Lammaffaa akkaataan inni Maqalee fi Finfinnee araarsuudhaaf itti deeme ammas ammoo Eertiraa kan dhiibe Eertiraa gara lolaatti kan fide ta'e. Kanaaf gara fuuldurallee lammiintii akka beekan kan hin barbaadu. Naannoo sanitti araarri akka dhufu nageenya akka dhufu yoo kan barbaadamu taate humnoonni gurguddoon dhiibbaa qaban komii qaban yeroo ammaa lola keessatti hirmaatan keessattuu xarapheezaa irratti hoon dhufin balaatu dhufa. Mammaaksa tokkoon siifita mammaaksa warra gurraachaa warra siyaasaa hundi ittiin hoogganamu. If you are not at the table, you will be on the menu. Xarapheezaa irratti hoogganamni mari'atamu. Ati keessa hafte jechuun ati sirratti mari'atamaa jira jechuudha. Kana kan fide kun waanuma wanni biyya sanis si gaddisiisu balaa osoo agarru osoo wayi waannu osoo iyyinu avoidable problems katti seenne jechuudha. Dansa egaa kana wal qabatee akka araaraa yookiin immoo marii addaa akka bifti fakkaatuuni warri Saawudiidhaatis warri Turkiitis kallattii garaagaraatiin sochii guddaa irra turan tibba darbe kana. Biyyoota garaagaraati irratti magaalaa garaagaraati irratti aga magaalaa shaniitittidha walga'iin iddoo garaagaraatti kan ta'amaa ture. Hiika maal qaba? Ministeerri Haajaa Alaa Saawudi Arabiyaadhaa Itoophiyaa dhufee muummicha ministeeraa wajjin marii godhee bifa wal fakkaataadhaan ammas Eertiraatti nama biraatu deemee itti aanaadhaan natti fakkaata. Oomisumatu deemee walumaa galatti garuu Turkiittis waan raawwatamaa jiru ture. Gara kaaniin immoo warri Masriidhaa iddoo garaagaraatti walgahii agriimantiiwwan garaagaraa Somaaliyaa wajjinis hanga Dubaayittis deemanii waan adda addaatidha kan raawwachaa turan. Kuni dhiibbaa akkamiitidha inni kan fidee dhufaa jiru? Itoophiyaa irratti yookiin immoo gaanfa Afrikaatti siyaasa akkamiitu jijjiiramaa jira? Namoonni kallattii garaagaraatiin kaasu. Kanaan wal qabatee hiikan itti kennamuu danda'u maalidha jettaa Joor? Yaalii araaraati miti kan godhamaa jiru. Carraan yaalii araaraa baabura sanii dabreera. Amma yaalii harka micciiruuti kan godhamaa jiru. Itoophiyaan amma as keessatti eejensii dhabdeerti jechuu dandeessa. Yoo ilaalte Trump waa'ee laga Abbayyaa hoggaa barreessu kooppii kan godhe Riyaadii fi Abudaabiidhaafi. Imireetii fi Saawudiidhaafi. Amma Abiyyiif Suudiinis kan dhufteef Turkiinis kan dhufteef Imireetis kan dhuftu Suudii fi Turkiin kan dhufan kittillayyoo Imireet ta'uu dhiisi hariiroo Imireet wajjin qabdu kuti harka kee Suudaan keessaa baafadhu ultimeetam kennuudhaaf. Haala mijeeffachuudhaaf amma kan godhamaa jiru tarkaanfii humnaa fudhachuudhaaf deemaniif ijibbaata dhumaa godhuudhaaf kan dhufaa jiran. Kan akka namoonni tokko tokko akka fakkeenyaa fi Eertiraa maalidha kan jettee yoo ilaalte they want to spice up the offer Abiyyiif. Yoo Imireetii wajjin kuttee warra RSF kan wajjin daansii gootu kana yoo dhiibtu taate
waan jararraa argattu sii kenna Isaayyaas illaa sirraa dhoorgine jechuudhaaf. Isaayyaas biraas kan dhaqamu maaliifi kunoo kana jenneen irraa deebiin isaa kana jechuudhaaf kan deemaa jiran. Yoo Abiyyi humna Suudaan nama fixaa jiru kanaaf meeshaa dhiyeessu leenjisuu yoo ka dhiisu taate hariiroo Imireet wajji qabus yoo ka hir'isu takka kutu taate gara warra Suudiitiif warra Turkiitti yoo ka maxxanu taate isaanis Isaayyaas irra dhiibbaa godhanii haga tokko balaa hir'isuu danda'an. Amma garuu sunnatti mul'ataa jiru maaliif? Istuulees sa'a 11 dabarree jirra maaliif? Amma Abiyyi haga bara akkaataan inni itti dabarsee ofiif biyya keenya Imireetii kenne waan ajaa'ibaati. Ka biraa dhiisi masaraan mootummaa dulleessu rogaa haaromfamu isaantu haaromse maallaqa ofaanii miti. Awwazeera hojjettoota Paakistaanii fi warra Abudaabii hojjetu kanatti dhufee hojjechaa ture. Ka biraa dhiisi beeta mangistiin keenya jala haga gubbaatti isaanii waayir godhamee jira. Yoo inni haara baafatellee dhaggeeffataa jiru. Yoo inni haara baafatellee yoo inni qufa'ullee tokko lama dhorkaa tokko malee jeneraalonni keenyaa fi dameentikaa keenya warra Abudaabiitiin wal keessa akka seenu tokko jeneraalota keenyaatii fi basaasota keenya akka biyyaatti osoo akka dhuunfaatti kontiraaktara godhatanii jiran. So yoo inni namni ciirama jee yoo gara Suudiitiin goree kaja'u taate eema keessa itti ka'uu danda'anii warra biraatti kaasuu danda'an jee shakka. Kanaaf ammatti akkana fakkaatutti erga aangootti dhufee dhiibbaan akka amma hokkeen isaa akka ammatti qabamee waan jiru natti fakkaatu. Kanaaf yoo tarabbiin beeknu malee akka namaatitti amma waan Imireet jette godhuurraa uf duuba waan deebi'u natti fakkaatu. Carraan jira. Ciniinnatee hogganoota isa bira jiranis amansiifatee uummata Itoophiyaas mari'aftee diduu numa danda'a. Inni garuu nama akkas godhu waan hin taaneef waan dantaa biyyoolessaa nageenya biyyaa walabummaa biyyaa nama dursu waan hin taaneef dongora sanarraa waan deebi'u natti fakkaatu. Yoo waan amma dhiyaataa fi jiru kana hin fudhanne mootummaan Itoophiyaadhaa maaltu dhufa jetteefidha kan yaaddu. Fakkeenyaa fi Saawudiin haala garaagaraatiin waan guddaa dhiyeessaa jirti. Hiriirri gara Saawudiitiin jiru maal eenyu fa'aadha? Dantaan isaanii immoo maalidha? Sudaan keessatti waan isaan barbaadan maalidha? Itoophiyaan immoo eenyu wajjin jirti? Dantaan warri Itoophiyaa wajjin jiranii qaban immoo maalidha jetteefidha kan yaaddu. Yoo fudhannee maaltu dhufa? Hiriira gara lamatti baasnee akka laaluuf hin barbaade. Bakka lamatti baafnu maaltu dhufa kaja'u waa laallu dura. Amma keessattuu Suudiin nu wajjin rakkoon qabdu. By the way, dongora seenaatu hojjete. Suudiin qawwee nama tokko osoo hin kennin diinagdee keenya laamsheessuu dandeessi. They are our number one trading partner. Exporting keenya, bunni keenya, foon, midhaan achi kan dhaqu. Lammiilee miliyoon tokko oltu achi jira ka achi dalagatee maallaqa fidu. By the way, doolaarri Itoophiyaan argattu. Callaa gurgurturraa guddaan isaa remitansiidha. Jechuudha takka maallaqa biyya alaatii dhufu. Kana hunda qarnu gochuu danda'an. Amma garuu achitti hin dhaabatan. Imireet harka Imireet muranii gabaabsuu murteessanii jiran gaafa Afrikaa irratti. Ammaaf harki Imireet Yemen irraa muraniiru, Somaalee irraa laamsheessanii jiranii, Liibiyaa irraa laamsheessanii jiranii, Itoophiyaa keessatti kan hafe. Kallattiidhaan itti himanii dinnaan harka Imireet muruudhaaf Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfiin isaan fudhatan immoo balaa afar tokko gama dinagdeetiin akkuma siin jedhe gara hedduudhaan dhiibbaa gochuu danda'an. Lammaffaa humnoota mootummaa Itoophiyaatiin wal dura dhaabbatan gargaarutti seenan. Lola amma gara kaabaatti godhamaa jiru kana. Dhugaadhaa duumessi tureera. Ammatti lolli kun akka Abiy humna garas ergu kan godhaa jiru Imireeti maaliif fakkaate? Suudiin Yemen ariitee Somaaliyaa ariitee Liibiyaa irraa hirrifteet Sudaan irratti wal dura dhaabbataa jiran. Meeshaa guddaa saaf takka humna raayyaa biyya Sudaaniif kennitee RSF dhiibbaa irratti godhaa jirti.
humni Tigraayis achi jirus humni Eertiraatis gargaaraa jiran waan jedhaniif humnoonni kun Sudaan keessaa bayanii qe'ee ofii ittisuu irratti humni Tigraayitti akka deebi'u Eertiraatti akka deebi'u Tigraay fi Eertiraatti lola bansiisuu barbaaddi Imireet. Eenyu hameetii lubbuu baraaruudhaaf. Kanaaf wanni by the way akka kana jedhu anaa miti bar ka faranjootatti kana himaa ture for last 6 months Abiyyi Reedwaani jechuudha. Kanaaf faranjoonnis amma warri Ameerikaas warri kunis waa'ee dhimma kanarratti Imireetii fi Riyaaditti haasa'u malee nutti naasayan. Maaliif nu diduudhaaf humna akka hin qabne waan beekaniif jechuudha. Kanaaf maal gochuu danda'an kan jedhu harka nu micciiru dinnaan immoo harka nu cabsuudhaaf humna gaha guuza gahaa qaban. Ollaa keenyatti hundi isaanii isaan wajjin jiran. Every one of them. Ollaan keenya biyyoon hundintu gara san jiran. Kophaa jirra jechuudha. Addunyaa irratti bara shariikni mootummaa Itoophiyaa amma biyyoota Imireeti, Azerbaaijaanii haga tokko Israa'eel. Imireetii fi Azerbaijaan Imireet Azerbaijaan irraa qawwee nu bitti. Azerbaijaan qawwee gurgurti. That's it. Biyyoonni kun biyyoota humna dippiloomaasii qabanii miti. Biyyoota qawwee as erganii uummata keenya fichiisan qofa. Kanaaf gaafa humnoonni amma gama kaanitti hiriiranii jiran Aksii Suudiif Turkii keessatti hiriiranii jiran kun gama diinagdeenis gama waraanaanis gama dippiloomaasiinis humna gama Itoophiyaa jiru gama Imireetii jiru dachaa guddaan caalu waan ta'eef balaan nurraan ga'uu danda'u lafa akka hin taanetti ilaala. Arabi beeytonni wanti isaan barbaadanii galaanuma diimaa kanayyuu Abiyyi kan gaafachaa jiruu fi dantaa isaanii yookiin immoo gaafii isaan gaafatu jedhan sana guutuudhaafidha. Sana immoo kan godhanii fi warra rapid force kanneen furmaata yookiin immoo akka isaan ala galfatanii fi waraana isaanii jabeeffataniifidha waan jedhudha kanatti kaasaa turte. Warri gara mootummaatiin jiran immoo ulaa galaanaa kan nu barbaachisuu fi uummata miliyoona 130 qabnaa. Uummanni kun karaa ittiin bahee hafuura baafatu barbaada. Ulaan galaanaa nu barbaachisa. Akkuma Jawaar jedhu sanitti iyyuu warri Imireetota har'aaf dantaa isaaniitiif jedhaniiti yoo osoo ulaa galaanaa kana akka argannu gargaaranii borganama hariiroo isaan addaan kunnee odeemne wayi ulaa galaanaa kana nurraa fudhatanii deemanii tokko teritorii Itoophiyaa jalatti yookiin immoo qabeenya Itoophiyaatti yoo lakkaawame naashinaal intirestii biyyattii jalatti galmaa'ee ta'a waan ta'eefidha. Kanaafidha xiinxalli Jawaar dogoggoraa jedhu. Maal jettaati? Osoo an dogoggora ta'e silaa maashaallah jennami. Look, Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuu qabdii sun immoo haalaa fi humna irratti hundaa'e amma dura dubbadheetiin jira. Akkaataan dhimma ulaa galaanaa kana Abiyyi ittiin deemaa ture naa galuu didee ture. Yeroo kanatti yeroo keessoon keenya laafaa ta'e diinagdeen keenya laafaa ta'etti humnaan dhaadachuun maaliif? Humni inni abdate maali? Humna Imireetii abdate. Gaafichas gaali Imireet maal barbaaddi? Maaliif Imireet naannoo keenya kanatti akkatti hirmaatte? Maal barbaaddi ka jirurraa kaan? Waa lama ka barbaaddu. Laal Imireet akka suuqiitti fudhadhu. Isa maarkeet. Suuqiidha. Bittee gurgurti. Ooyiruu miti. Faabrikaa miti. Meeshaa Chaayinaatti oomishame fiddeen gurgurti. Meeshaa Ameerikaa dhufe ni gurguretti. Albuudaa fi bu'aalee qonnaa Afrikaa fi bakka biraatti dhufe warra kaanii gurgurti. It's just a transaction center. Isaan ka barbaadan maali? Tokko risoorsii albuuda barbaadu. Albuuda yoo dandan gaaza barbaadu naannoo keenya. Lammaffaa buufata doonii barbaadu. Maaliif buufata doonii barbaadu? Hojii daldalaa kana to'achuudhaaf. Maaliif jiddugala daldalaa waan ta'aniif hojii daldalaa kana to'achuudhaaf isaan agartee gara galaana gara achi gara Iraan sanii waan jedhaniif galaana diimaa irratti poort qabaachuu barbaadan. Addunyaa irratti isaan bishaan guddaa qaban beeki. Amma Isaayyaasii wajjin negoshee godhanit Asab fudhachuu yaalanii turan. Waliin taane ofirraa ari'e. Amma gama Abiyyiin maqaa Itoophiyaatiin qabachuu barbaadu. Amma waan itti kaaftee jira. Maal rakkoo qabaa yoo nu gargaaranii qabanne rakkoo otoo nu gargaaranii qabanne rakkoon hin jiru.
Nu qabsiisuun danda'aniidha kan hin jechaa ture. They can't do it. Laali. Hoggaa Emirates asiin dhuftee buufata asii naannoo keenya ka Jibuutii haa ta'u ka biraa qabattu warra dantaan isaanii jalaa tuqamu jira. Suudi Arabiyaa, Turkii warra kaan. Jarri kun abatanii hin hayyaman. Kanaaf gaafa Emirates nu tumsitee buufata doonii Somaaliyaa takka buufata doonii Eertiraa fudhachuudhaaf nu tumsitu warri ishiin mormu sun immoo Somaaliyaa, Eertiraa, Suudaan warra kaaniif gargaaruudhaan nuuf jalaa fashaleessu. Keessattuu yeroo humni keenya laamshee keessoon keenya butute diinagdeen keenya dhukkaa'e kanatti kana keessa seenuun hin mo'amnaadha. Nan sobeere Somaaliyaa maal ta'e salphanneen baane nuti Somaaliyaa keessa. Soomaaliyaan akka biyyaatti hin jirre sun olaantum akkaataan deemne adeemsa baalagee waan tureef adeemsa dippiloomaasii itti yaadamee itti bilchaatiin girriidhaan waan deemameef humna keenya kan hin madaalin qaamota isaan maal laalaa turan Hasan Sheekh qofa laalaa turan. Addunyaan daayinaamiksii addunyaa kana hubachuu dhabuurraa itti seenan. Geeraraa itti seennet mar'achaa keessaa baane salphannee jechuudha kan Somaalilaand. Ka Eertiraa hoo wanni biraa immoo dhagaye gurba Oromoon dur gaafa lola deemu hin shallalu hin geeraru gaafa ajjeesee faachoo qabatee dhufe geerara. Waggaa sadi guutuu dhufne jedhan. Kun maal godhe? Warra isin dhufne jennuun qofa osoo hin ta'in warra biraallee dammayise. Har'aa miti carraan yeroo dheeraa booda argachuuf dhuunfachuun ownership dhiisiiti carraan kiraadhaan fayyadamuu akka nuti dhiphatu dongoro hojjetamedha jechuudha. Tiyoorii abii calliseetuma osoo hin beekne yookiin beeku yookiin dhaga'u. Wanni an kana jedhu kun barra. Jeneraaloonni itti himanii turan. Ijoolleen isa bira jiran namoonni isa bira jiran itti himaa turan. Batinni tokko ifiin beeku. Lammaffaa Imireetiin akka rabbiitti waaqeffata. Akka rabbiitti abdata. So amma dhagaye. Amma lola Eertiraa wajjin yoo nu seensisan. Suudaan wajjin yoo nu seensisan. Arabni dhufee nuutuu hin jiru beeki. Isaan abbaan fedhe daaraa yoo ta'e biyya ofiitti galan. Kan dhumu nama keenya. Kan diigamu biyya keenya jechuudha. Dhagaye. Wanni Imireet gootu kuni galoo galaana nu qabsiisuu dhiisiti. Laga keenya injifannoon guddaan Itoophiyaan waggoota kunneen kana argatte dhiibbaa Ijipt dandamatte hidha guddicha xumuruudha. Dogongorri gama ulaa galaanaa barbaaduutiin raawwate Imireetiin abdatee raawwate amma Ijipt guuza hin eegin silata akkamii akkasiin galfatte mooji guuza hin eegin baasifee irree abadan bara tokkollee horachuu hin dandeenye horatte kabiraa dhiisi gar takka hidha guddicha irrattu walabummaan to'annaa nuti qabnu sun akka nu harkaa laaffatu akka nu harkaa miliqu gaagaamaaf kan nu saaxile ta'uu beekuun barbaachisaadha. Itoophiyaan wal waraansa Suudaan keessatti hirmaachuun ishee halumaan bayyachaa turteen Somaaliyaa akka tuftuun barbaade. Masriidhaaf akkamitti akka isheen hidha guddicha Abbayyaa irratti carraa biroo yookiin immoo dantaa kanaan dura barbaadaa turte yookiin immoo yaaltee argachuu hin dandeenye yookiin waggaa 6 ol waggaa 7 ol waggaa 15 ol eeguma hidhichi kun eegalerraa jechuu kooti maalidha wanti isheen gonfachuu dandeessu yookiin argachuudhaaf balbalarra jirtu yookiin immoo akka silatii ati amma jetteetti ilaalamuu danda'u suni maaliin? Laal dhimma laga Abbayyaa irratti yeroo dheeraaf wal atakaroo keessa turre. Tooftaa sadii fayyadamti Ijipt amma duras jeen ture. Tokko wal waraansa keenya keessoo keenya ammeessuudha. Olloota keenya walitti nu buusuudha. Lamaan kun maaliif akka nuti qalbii fi leecalloo keenya walitti sassaabanne misooma laga kanaa irratti akka nu oolchineef akka lolaaf jeequmsaan biizii taanuuf kan fayyadamtuudha. Kan sadaffaa kun asiin jee kan tokkoffaani wal waraansa keessaa ammeessuudha. Kan lammaffaa ollaa walitti nu buusuudha. Kan sadaffaa immoo dhaabbileenii fi biyyoonni tumsa diinagdee investimentii godhanii akka laga kanarratti misooma hin hojjenne godhuudha.
yeroo adda addaatti milkoofteerti garuu sadarkaa ammaa kanatti milkoofne maaliif ifiif wixxifatti malee tokko biyyoota ollaa keessaa hundaan wal lolan turre har'a biyyoota ollaa hundaan wal lolle yoo yaadatti bara mallasaas keessa bara mallasaa bara Haayile Sillaasee olaantummaa qabaachaa turre gama kanaan amma garuu gara sadeeniinuu carraa kenneef carraa dabala tokko wal keessoo wal waraanaa jirra keessoo wal waraanaa jirra warra keessoo wal waraanan kana leeccalloof qawwee ishii qofaan osoo hin taane amma maallaqa guddaa kan qabdu Suudiin duroonii kan qabdu Turkiin akka guuza baaniif carraa banee jechuudha. Lama kan hin reefu sii kaase bakki kaampiin kun itti ijaarame waan isiin barbaaddee rabbi kadhattee milkaa'ee wayiiti beekta kun waan isiin waggaa kumattuu naa ta'an jettee dhabdanne abii godhe maaliif qaxanaan kun bakka waraansaa ta'uun bishaan kun rukutamee dhooyee dhiqeen hundeema kanaafuu waliin bulchuu qabna security isaa jettee gaafsan bishaan hammam tokko akka deemu maal murteessiti jechuudha. Ka sadaffaa gama dippiloomaasiitiin yeroo ammaatti humni RSF jedhamu kunii fi Imireet addunyaa irratti jibbamanii jiran. RSF uummata waan fixuuf qabeenya biyyaa waan saamuuf. Imireet immoo ajandaa biyyoota butuchuu diiguu godhaa waan jirtuuf addunyaa irratti jibbamtee jirti. Olloonni fi immoo tarkaanfii ishii kana kaasaarsuudhaaf dura dhaabbachuudhaaf ka'anii jiru. Kanaaf dhageettiin gama dippiloomaasiitiin nuti qabnu olloota keenya jidduuttis uummata addunyaa jidduuttis keenya waggaa gadi bu'u Ijipt olaantummaan ishii akka dabalu. Kanaaf ragaa tokkoon sii kenna. Gaafa amma dura Tiraamp waa'ee bishaanii dubbatu Abiyyi Leencoo Baatiifaa maal jechaa akka turan ni yaadataa akkatti dhaadatan qoma dhaatanii. Har'a waggaa deengatti xalee akkasitti nu xiqqeesse barreeffamu deebii hin kennamneef. Maaliif? Bakka deebii kenninu hin jiru. Because we are weak. Because we are exposed and we are vulnerable. Kuni Egypt embolden godhee nu kan laaffiseedha. Hagamma ka jiruun siimaa deemaa jira bara. Yoo akka amma sodaannu kanatti kaabaan lolatti deemne asiin immoo RSF daangaa irraa lola ka cimsu taate daangaa bakka lamaan lola keessa seennaa jechuudha. Waraanni keenya amma waraanni keenya gara parsantii 70 ta'u gara daangaa Tigraay deemee jira. 30 aga tokko Oromiyaa keessa ni jira. Naannoo Beenishaangul kana humna xiqqaadha qabna. Gaafa RSF asii loluu eegale RSF fakkeessanii humna keenya rukutuutti seenu. Humna keenya rukutuutti seenu naannoo hidha Abbayyaa kanatti jeequmsa uumuu jechuudha. Kun bakka hundaan dhiifamne akka harka kenninu kan nu dirqisiisu ta'uu danda'a jechuudha. Namoonni malaammaltummaa dalagan hin hidhamne hidhamuu qaban jechaa jiraayii Jawaarii waanuma mootummaan godhu hunda mormuu barbaadat immoo namoota yakka dalagan yoo hidhaman maaliif mormee gama isaanii dhaabbatee mootummaatti quba qabaa kan jedhu sii kaasu. Deebiin kee maali? Deebii keessatti dhufuu dura hiikoo duuba keenyu maaliif wantoonni wal dhadhaa'aa waan jireef. Ana qofa osoo hin ta'in uummata biyya keenya even mootummaa qara caffee keessatti gaafii malaammaltummaatiitu kaka'aa ture. Malaammaltoonni gurguddoon akka walooma dubbataa turan har'a. Yeroo har'aatti rakkoo biyya sanii tokko rakkoo nageenyaati lama rakkoo dinagdeeti sadii rakkoo malaammaltummaati. Rakkooleen gurguddoon sadeen yeroo ammaa jiran kuni. Rakkoon sadeenis rakkoon nageenyaatis nagaan bayanii galuu dhabu. Rakkoon qaaloominsa jireenyaatis rakkoon malaammaltummaatis waan dura sii kaasee wal qabata. Cabbiinsa sirnaa breakdown of order sanii wal qabata jechuudha. Sirni mootummaa laamshee waan jigeef malaammaltummaan to'atamuu hin dandeenye. Maaliif naan jee? Malaammaltummaan bara dargiis ture bara Ihaadeegis hin babal'ate maal lugaama gadhiise. Dur gubboon hin nyaatama waanuma jiru. Garuu dho'isaan godhama ture. Sirna wayii qaba ture haga tokko. Har'a garuu sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti even sadarkaa manneen barnootaatti illee saamichi godhamaa jira. Kun immoo kan godhamaa jiru
qoysaadhaan yookaan saalfiidhaan osoo hin ta'in ifatti kan godhamaa jiru. Kan kun kasii agarsiisu maali? Tokko warri matta'aa gaafatu kun sirna itti gaafatamummaa sodaa itti gaafatamummaa tokko hin qabani ifatti kan gaafachaa jiran. Maaliif itti gaafatamummaan hin jiru jedhanii waan amaniif. Maaliif sirni akka laamshate waan arganiif. Lammaffaa daldaltoonnis ta'e uummanni kun matta'aa kana kennu sirni waan hin jirreef sirnaaf seeraan dantaa kiyya haajaa kiyya dhimma kiyya ficcisiisuu waan hin dandeenyeef kennu mallaqa harkaan deemuu qofaanin baafadhee fudhates ta'ee jira jechuudha. Amma disorder become normal. Now gaafii dhuftetti inni kaasa. Maaliifin hidhaa warra aanaatii fi warra magaalaa kana irratti qoosee takka akka gaafiitti kaase. Jedhu kun hattuu ta'uunsaa gaafiin hin jiru. San qofa osoo hin ta'in namoota uummata keenya fixanii rakkoo uummata keenya hedduu miidhaa turan warra haaraa irra miti Ihaadig irraa kaasee hanga ammatti bineeyyiidha gaafiin hin jiru warri aanaarraa fi kantiibonni hidhaman kun. Garuu bineeyyii xixiqqoodha. Yoo sadarkaa bineensaatti fudhatte isaan hantuuta arba gurguddaa dhiiftet kantiibaa fi arba gurguddaa dhiiftet hantuuta xixiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Maal jechuu kiyya? Amma dura si wajjin sogaa haasoo barreeffamaanis kan hin dhiyeessi tokkotu jira. Arra kantiibaa ta'uudhaaf akkaataa sadarkaa guddina magaalaa saniitiin ta'uudhaaf miliyoona tokko hamma miliyoona 50 kafalteeti. Eenyuuf kafalta? Warra caffeerra jiruuf, Fiqaaduu Tasammaa faadhaaf, Awwaluu faadhaaf, Shimallis faadhaaf kafalta. Isaan immoo akkasuma Abiyyee ol kafalanii jechuudha. Namni tokko kantiibaa ta'e maallaqa san liqeeffateeti, gosti walitti dhufteeti, firri walitti dhufee maallaqa baasee kenna. Idaa san ofirraa kafaluuf jalqabuma hatu eegaluudha qaba. Kana qofaa miti. Waan kana immoo eenyu karaa baaseef bakka nan jirutti bakka nan gurra kiyyaan jirutti Abiyyi walitti qabee kaadree kumaatamaan namni tokko aanaa takka magaalaa bulchee waggaa 3 waggaa 5 bulchee deema mana ijaarratiin yoo konkolaataa bitatiin maal hojjete jedhama. Achirraa ka'anii badhaadhinni ofirraa ka'aa jiran bilchiqinnaa karaas tuminneessa. Badhaadhina maatii yaani yeroo achirraa dhufe jechuudha. Tokko qajeelfamni achirraa dhufe lammaffaa kuni caasaadhaan gadi bu'ee jira. So malamaltummaan lola jettee yoo kaate dura yaanni namni tokko mootummaa kan seenu public service kan seenu of badhaadhuudhaaf jedhu sun cabuu danda'uu qaba. Yaanni sun sirrii akka hin taane fudhatuu danda'uu qaba jechuudha. Yaanni madammar keessatti dhufe yaanni abiifaa deemanii sun dongora akka ta'e lafa kaa'u. Lammaffaa arba gurguddaa akkuma siin jee hantuutonni kun aanaaf gandaa fi magaalarraa hatanii hamma tokko hambifatanitti hamma guddaa warra godinaatiif achi warra naannoorra jiruuf achi warra federaalra jiruuf kennan. Hantuuta xiqqaa kana deemtee gubbaa yoo oolte hantuunni xiqqaan biraa dhufullee kanuma itti fufsiisa. Maaliif warri gubbaarra jiru waan gaafatuuf. So wanni ati godhuu qabdu maali? Hantuuta arba gurguddaa ministeerota warra naannoorra jiran. By the way, walgahii Adaamarratti godhan tokko babajjii alama dura ture na fakkaate. Makalaakaa intelijensiin fi ብሔራዊ መረጃ ደህንነት እንደምን በሳሰ ብየቲ ቆረኖ ዴሰኒ ቱረን ሙስና ረቲ ቆረኖ ሱን ማልጃ መላመልቱማን ጉርጉዳን ከን ጅሩ ዋጅራ መጋላሌ ጉርጉዶ ድሬዳዋ ፍንፍኔ አረር ፊ ቡልቺንሳ ፕሬዚደንታውታ ናኖሌ ሰኒ ኦሊቲ ሞ ሚኒስትር ገሊ ኤሌክትሪኪ ኦን ኢትዮ ቴሌኮም kana kajau clearly baasanii itti dhiyeessan maree kaayee irra taa'ee biyya. So malaamaltummaa biyya san keessa jiru irratti qabsaa'uu kan barbaadamu taate tokko yaanni malaamaltummaadhaaf hayyama kenna sun cabuu qaba. Lama arbi gurguddaan gubbarra taa'ee hantuutota kana bobbaasee uummata saamsisu kuni gubbarraa muramuudha qaba. Sadi seer dhablummaan diigamni seeraa breakdown of order kun nageenyi biyyatti deebi'ee biyyi sirnaan akka bultu gochuu irratti fuulleffachuudha gaafatama malee hantuuta xixiqqaa dhumuugaa fi boqojjii fi beegirraa gugguurte arba gurguddaa Adaamaa fi Finfinnee keessa taa'ee hantuuta kana sitti bobbaase. Maaliif hantuuta kana tokko yoo keessaa jeefte tokko keessaa yoo hiite arbi ammallee hantuuta horee tuusitti gallakkisaa jechuudha. Amma jara kana hidhuun kun hiikkaan isaa maalidha? Nageenya buusuudha moo tasgabbeessuudha moo aarii uummata cabsuudha? Akkuma siin jee qorannoo godhamee jira. Qorannoo warri intelligensiidhaa gaggeesse. Military intelligensii fi civilian intelligensii gaggeesse. Komiina uummataa gurguddaan fincilli uummataa dhoowuu danda'a. Kanaaf
dhiyeessaa jiru keessa rakkoo nageenyaatii fi qaroomina jireenyaa inni guddaan immoo rakkoo malaammaltummaatii ka jedhu lafa kaa'an. Filannootti as deemaa jiranii, lolatti deemaa jiranii, uummata kana yoo xiqqaate komii kana fafakkeessanii komii kana hir'isuu barbaadan komii uummataa kana. Kanaaf maal jechuudha warra isin hataa jiru, warra isin saamaa jiru hunoo hidhaa jirraa jechuu barbaadan. Baay'ee wayin hojjeta bar maaliifi boqojjiitti uummanni boqojjii ka isa saamu bulchaa boqojjiiti. Kanaaf bulchaa boqojjii gaafa hiite uummanni boqojjii alhamdulillah jee haara galfata. It works as a tactic. Yeroo ittiin dabruudhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf uummata qabbaneessuudhaaf hin hojjeta. Rakkoo kana garuu rakkoo malaammaltummaa kana furuudhaaf garuu yeroodhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf tasgabbeessuudhaaf yoo taate malee rakkoo hiddaan furuuf hin gargaaru. Inumaa akka hidda gadi gafageeffatu kan haala mijeessuu jechuudha. Inumaa waraabessa xiqqoo nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta beelawaa uummata gallakkisuudha ta'a jechuudha. Shira humnoota badii kaayyoo fi galma waliin fakkaanne qabatanii biyya keenya diiguuf socho'aa turan fashaleessuuf qindoomina humna nageenyaa fi irree uummata keenyaan gamtoomeen qolachuuf hojjechaa turee jira. Humnoota karaa badii irratti bobba'an kun miiraan oofamuun abdii kutannaan uummata ajjeesaa saamicha gaggeessaa fi shororkeessaa turan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessu gootota qaamolee nageenyaa keenyatiin fudhatamaa jira. Haalli nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetama. Kana egaa namoonni baay'een hordofaa turan waan ta'eef nu hordofuudhaan yaada. Obbo Jawaar gama keessaniin hiikaa maal qaba? Wanti isaan jedhaa jiran kun rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa ta'uu fi tarkaanfii fudhatamaa jira kun akkanatti fuulduratti bahee dubbatamu. Kan duraa rakkoon guddaan uummanni Oromootii fi uummanni Oromiyaa yeroo ammaa harka isa qabu rakkoo nageenyaa ta'uu amanuun waan tokko. Garuu waa lama waliin dhayaa jiran. Rakkoo nageenyaa fi furmaata akka furmaataatti kan isaan dhiyeessaa jiran olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Oromiyaa keessa kan jiru cabiinsa seeraatii miti. Kufaatii sirnaati. Kana irra deebi'a. Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessa yeroo ammaatti kan jiru cabiinsa seeraatii qofa osoo hin ta'in kufaatii sirnaati. Sirna state law and order law qofa osoo hin ta'in order disorderii dhufe. Agarsiiftuun isaa maalidha? Fachuu hiikaa kana sirriitti akka hubatan hin barbaada. Maaliif osoo cabiinsa seeraa qofa ta'e qaama seera kabachiisuutiin tarkaanfii fudhatta. Qaamni seera kabachiisu maali? Poolisiidha, abbaa alangaati, mana murtiiti. Rakkoon seera dhablummaa babal'atee humna seera kabachiiftu law enforcement ol gaafa ta'e sirna daaqee jira jechuudha. Sirna raasee jira jechuudha. Sadarkaan rakkoo nageenyaa guddaatti dhufee jira jechuudha. Gaafa sani gara raayyaa ittisa biyyaatti kan dhayitu. Raayyaan ittisa biyyaa qaama seera eegsisuu miti. Raayyaan ittisa biyyaa qaama nagaa fi daangaa eegsisuudha. Kanaaf akkuma gaafa Tigraay seera kabachiifne jedhanii deeman kana Oromiyaatti illee seera kabachiifne hin ta'u. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru rakkoo cabiinsa seeraa osoo hin ta'in rakkoo laaffachuu, laamshachuu sirnaati. Agarsiiftuun isaa maal kanaan jetteef tokko qaama isaanuu jechaa jiran Oromiyaan bakkoonni irra hedduun keessattuu baadiyyaan to'annaa mootummaa jala hin jirani. Qaamonni suuraa mootummaatu ajaja tokko jalatti bifa wal fakkaatan ajajamaa hin jirani. Humni riphee lolaa kan bakkoota adda addaa jiru olaantummaa silaa mootummaan gama nageenyaatiin qabu cabsee monopolii inni silaa qabaachuu qabu cabsuudhaan rakkoo akka sadarkaa amma inni haasa'u kanatti rakkoo nageenyaa hamaa keessa galchuu gaagama nageenyaa hamaa keessa galchuu isaa hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf ammallee sirraa'uu danda'uudha qaban. Seera kabachiifna jennaan seera kan kabachiiftu yoo rakkoo xixiqqaa ta'e poolisiidhaa fi abbaa alangaatiin seera kan kabachiiftu. Gaafa makalaakaa raayyaa ittisa biyyaa fiddee raayyaa ittisa biyyaa waggaa 7 sanu laali limited bifa ta'een seera raayyaa ittisa biyyaa fakkeenyaaf fi seera cablummaan gabaabaan fakkeenyaaf jeequmsa yeroo tokko gabaabaa guyyaa tokko torban tokko yoo ture raayyaa ittisa biyyaa fiduu dandeetta. Naannoo tokko yookiin aanaa tokko waggaa 7-8 raayyaa ittisa biyyaa komaand poosiidhaan irratti baafta jechuun rakkoo olaantummaa seeraa osoo hin ta'in rakkoo diigamuu sirnaa caccabuu sirnaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha.
Dansa egaa kana kallattii garaagaraatiin irraa dubbachaa turre. Walumaa galatti ajjeechaan raawwatamaa jiran ajjeechaa akkamiiti obbo Jawaar Mohaammed? Kallattii garaagaraatiin namoonni baay'een ajjeechaadhuma raawwatamaa jiran kanayyuu hiikkaatti kennu. Maal jettaati? Kanaafis hin jeebar. Amma fakkeenya olaantummaa seeraa kan jettu osoo namoonni wal ajjeesanii namoota wal ajjeesan sirnaa dhiyeessuun olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Amma Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru mootummaan nama ajjeesa, riphee lolaan nama ajjeesa, namoonni wal ajjeesu, warri mootummaa keessa jiran ergama mootummaa qofa osoo hin ta'in dantaa dhuunfaatiif dantaa murnaatiif jecha namoota ajjeesu jechuudha. Kana jechuun cabiinsa sirnaa breakdown of order paralysis of the state apparatus kan jiru Oromiyaa keessa kan jiru jechuudha. Fakkeenya ajjeechawwan atamma jettu dengada sana ibsu yaalaan ture. Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf mootummaan biyyoota hedduutti namoota inuma ajjeesa. Ajjeesuun inuma jijjiirata. Garuu tokko mootummaan hoggaa sirna ajjeesu dargiin yeroo qashibbirii hoggaa nama ajjeesu sirna tokko ture masmara diimaa tokko ture amma akkasii miti maaliif akka ajjeefamtu hin beektu yoo maal balleessite akka hidhamtu yoo maal balleessite akka ajjeefamtu hin beektu tokko kana. The rules of engagement, the rules are not clear. Maal yoo balleessite akka ajjeefamtu. Lammaffaa eenyu akkasii ajjeesu hin beektu. Odoo taphattoonni lama qofa jiraatanii mootummaaf riphee lolaa yoo jiraate yookiin mootummaan naajaa si jeesa yookiin riphee lolaa si jeesa. Amma tokko riphee lolaanis baay'eedha. Lama mootummaanis baay'eedha. Mootummaan baay'ee maaliif si jeestu fakkaate. Ka gubbaa biyyi Shimallis Ayyaanaa qofa osoo hin ta'in sadarkaa aanaatti mootii qorkeen takkaahuu warlords xixiqqoon bibbiqilanii jiran. Poolisiin takkaa milishaan birrii sirraa barbaadee yoo dhabe shanee jedhee si ajjeesa. Mootummaan ajajee osoo hin ta'in dantaa isaa dantaa dhuunfaa isaa waan jala guutuuf diddeef jechuudha. Kanaaf ajjeechaanuu sirna laalamma wal ajjeesuunuu sirna dhabdee jechuudha. That's what I'm talking about. Breakdown of order. Hoggaa jennu ajjeechaanis hidhaanis sirna hordoftu dhabdee kana wanni dubbataa jiru.